Virgie Production. Nama nu bira gaddu gaafa arginus keessi keenyas nu gadda. Kun immoo amaluma dhala namaati. Atis gaafa nan akkasitti hin gadde jecha kootinis waaqayyoon gaddisiisu yeroo argitu natti siqxee akka nan abdiin kutan akka nan jabaadhu na jajjabeessuu keetiif guddaa galatoom. Iftuuko ani sama gara hojii deemuutiin qaba. Kanaaf yeroo hojii kootisu natti hin barfatinaan deemu. Kokko makaraa. Ya biqil yaaduma kunuunsee guddisee si waliin namaa malee iddoo galma keetii gaafa geesse sirraa soorachuudha. Duuba kee kan fiigan hedduu jiru garuu hagi ati iddoo galma keetii geessutti namni naannee si ilaaluu jiru. Ani garuu kunuunsee si waliin namaa otoo ati baatuu baastee sanyii kan buufatu ta'e waa tokko sirraan argadhu. Maal godhan jiraachuudhaaf jecha akkanatti nasiif achi deddeemaa jiraata. Kanuma jiraatantu jireenyadha. Egaa si kunuunsuu qabee baay'ee babbareedaa jirta. Bareedumaaf sin daawwatamu. Har'a maalummaa isheetiin maalladni kun asii dhabame taanaan maal akka taate tilmaamuun ishii naaf gala. Hunduma isaa murteessuun naaf salphata. Ana garuu kan na dinqisiisu, kan na ajaa'ibsiisu, yoo rafus, yoo taa'us, erga guyyaa mana kana keessa seenuuf eegale, waa'uma mana kanaatiin ajaa'ibsiisa. Haadhi mana kana maal ofiin jettedha? Qabeenya akkas fakkaatu qabaachuu isheetti. Gamoo akkas bareedu qabaachuu isheetti. Maaluma ofiin jetti laata? Tokko ofiin jetti akkuma namaa. Baay'ee nama dinqisiisa. Yeroo dhaabbadhee akkasitti irra olee ilaala. Lafa kanatti na eeda mana fudhatee gadi bu'a. Garuu na dhiba dhugaa. Ta'e immoo qabaatti. Guyyaa tokko garuu qabeenya akkasii qabaachuu isheeti. Gamoo akkas bareedu qabaachuu isheeti. Waaqayyoo galateeffattee beektii laata. Namoonni baay'een addunyaa kanarratti qabeenyas yoo qabaatan qabeenyuma isaanii san waaqeffatu malee namni waaqa beeku hin jiru. Akkasi barramaafu akkas ta'e waaqayyo namni galateeffatu hin jiru hin xiqqaate. Kana itti fufaa miti kan godhe baraan godhe. Itti fufa. Ajirtaayi. Waaqa kan jettu. Waaqatu gamoo kana gadi bu'ee tooni na ijaarsitti fakkaata. Dafqa kiyya cobsiisee ni barkan ni ijaarradhe. Moo waa'ee waaqa na barsiisu dhufteete sitti. Toonnoo kiyyaa fi kanas galte. Maaf kaayyoo dhufteef hin beektu. Sitti hin dubbachaa jira bara. Kam na jalaa callistaan. Ana si dhiisiti. Eenyuyyuu na tuffatee hin beeku ana galaane. Gooteere maa kana moo goota? Akkan qaama dhiqadhu si barbaachise. Akkan qaama koo dhiqadhu yoo si barbaachise. Dursitee uffata kee dhaabadhu naan jechuu qabda bara. Maali? Hin ta'u.
uffata baafadhee haadhii qabdu. Maal gochaa jirta? Maal gochuu uffata baafatta? Jedhiiti uffata. Sitti naasaa'eera bara uffadhu. Maalidha inni waan isaa? Dhibamaatu mana kiyya tolduudhaa jiraahe. Na dhibaa mana. Anaayyuu na dhibee. Maaloo baay'eetu. Yeroo ati bishaan fuutee mootaarran gadi na naqxu. Akkan qaama dhiqadhu si barbaachisee jedheeni malee. Dhibee tokkicha hin qabu. Dhugaan siin jedha. Dhibee hiyyummaa yoo ta'e malee. Dhibee biraa hin qabu. Abaay'eetu. Kunoo yoo na ilaaluu barbaade na ilaali. Dhibee hiyyummaa yoo ta'e malee dhibee tokko hin qabu. Laal. Kunoo callisi si ga'eera. Kana booda haasa akkana sirraatti dhaga'uun barbaadu. Yommuu dubbatu itti yaadatti dubbadhu. Wanta dhufteefis beeki. Ga'ee mana kana dhufteefis beeki. Maaliif akka iddoo kana seentee bara? Na dhageessaa. Hojii kee sirnaan hojjedhu. Mana kanas sirnaan hordofu. Keessattuu hojjettuun mana kanaa yeroo baatuu fi seentu. Maal fuutee akka baatuu fi galtu laali. Wanti tokko as keessaa badee taanaan itti gaafatamummaa kan fudhatu si mataa keetiidha. Kana malees mucaan koo fi hojjettuun tun yeroo isaan haasaa dheeraa waliin taasisan haalaan hordofi. Haalaan dhaggeeffadhu. Wanta qabatamaa ta'e natti hin ariifatin. Icciitii kana immoo nama biraaf dabarsitee hin laatin. Icciitiin kun nama biraaf dabarfamee laatame taanaan mindaa kee kan kana duraayyuu ni dhabda. Kanaaf sirreessite hojjedhu. Dhugaan siin jedha. Abaay'eetu. Dhaga'ee yoon callisee gurra kolachuu haa duuchu. Waanan gurraan hin dhageenyetti. Waanan ija kootiin hin agarretti. Agarte yoo naan jettes. Dhageecha yoo naan jettes. Waanan hin goonetti. Gooterta jettee maallaqa kiyyarraa xiqqaa haala lamaa kan hir'istu yoo ta'e atis seeraan itti gaafatamu. Garuu immoo himbirroo iddoo kana hin qubachiisu dhugaa siin jedha. Ani itti fufaan. Kunoo dhugaa siin jedha. Waaqa rabbiin gadi naa gaffa okkaatti kanatti. Ani jechuudha. Ishiidha fi isa immoo mana fincaanii dhaabbatanii akkasitti hirkatanii dhaabbateen ani sababa niitootii maal barbaada godhas keessa deddeemee maddiitti galee anis akkuma dhaabbata saditti ilaaluu malee dhugaa rabbii nan laala rakkoo hin qabu. Itti fufa. Qoosni kee namatti tola. Jabaadhuti hojjedhu. Mindaa siif hin dabala. Ati qofti wantan siin jedhe kana hojiirra oolchitee hojjedhu. Jabaadhu. Abaayyu. Odumaan kunoo bishaan dhoobadhee arrabna goggogu dubbii dandaqam naananii gara dubbiitti seena. Qaatan dhoobadhee bishaan kana. Bishaan na barbaada keessi kiyya beektaa. Kanaaf otoo hin bahin otoo bishaan naalattee baatee maal fakkaatamee? Itti fufa. Bishaan dhoobattee immoo haga kana turuu hin qabdu malee. Kan kophaa keessi dhaabee si asubsiisu kun isa ta'uu danda'a. Ammaaf gara keessaa seenatii dhugi. Mucayyoon mana jirti. Dafiitii ariifadhu immoo hojii keetti deebi'i. Mana ertii? Tole. Daddafi. Tole. Namni kun nama salphaa miti. Jechi afaan isaa keessa ba'u baay'ee kan nama ajaa'ibuudha. Intalo. Etta? Mojo. Ciiftee ol deebitee? Miirri bishaan asirra? Mucoon ol deebitee rafuun ooltu. Ittaalo. Gurra kee haa qabu abbaan jiilchaa. Wayyaa. Kan bishaan caaltu asirra jirti. Itta? Jirtu fakkaata. Oobuluu irraa badeen. Siif jedhee tan oliif gadi kaadha. Mana namaa keessa gugguufee si argannaan bishaan maalaan itti godha.
Jaarsi kun bakkuma hundaan qorran dhadhee irratti fakkaata. yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u maqaan kee ulfaatu uumaa ko qormaan kiyya gammachuun naaf deebi'u ati maal dadhabga akkanaa uumaa ko arjummaan kee addaa dhabara abbaa obseetii obseenoo qormaata ishii maal taate laata miitti madeemiin gaafadha abbaa obsee akkam jirtan nagaadhaan talakoo galata waaqayyoo akkam nagaa keeti nagaa koodha galata waaqayyo akkam hojiin hoyoo isinitti qaba obseen akkam nagaa isheeti gaariidha galata waaqayyoo kun hojjenneetuma jiraanna kanaayyuu dhabee kan olii gadi fiigu meeqa jira jettee talakoo nagaa keeti ati nagaa koodha galata waaqayyo dhugaa keessan abbaa obseetu namoonni baay'een isaa hojii dhaawutu irraa kan ka'e iddoo garaagaraatti tarcaanii bakka isaaniif malletti kufanii dhiphina isaanii dagachuuf jecha araada garaagaraa keessa lixanii kun warra keessaa ba'uun itti ulfaate sammuu isaanii kan itti dhaban hedduudha isin immoo yaa xiqqaattus yaa guddatus wanta irratti hubbatanii galtan qabaachuun keessan waan nama gammachiisudha galanni waaqayyoof yaa ta'u abbaa obsee ko as goruun koo waa'ee qormaata obsee sin gaafachuuf ture akkami obseen qormaata ishii ilaallatteetti maal jecha jirtan talakoo qormaan galakkifameera jechuudha maal wanumaan dhageenye ganamaan kun hojii kanaaf jedhee gara na bobba'e laallatteetta jechuudha qormaata gadhiifameera ijoolleen baay'een sooshaal miidiyaa garaagaraatti ilaallachaa jiru anis ilaalladhee nufaa jira ishoo intala koo akkami mee laallattee siisii dhufe laalladheera galanni waaqayyoo dhafaa ta'u qormaan kiyya gammachuun naaf deebi'e ishoo baga gammadde intala koo baga waaqayyoon si gargaare baga gara keetiin waaqa amiin abbaa obsee yaadan hin badinaa malee abbaa obsee hundumtuu harka waaqayyoo jira bara turus kan waaqayyoon dursun jiru obseen immoo akka dabartaaf din qaba silas maafan jedha abbaa obsee koo qormaanni baranaa kun isaanii gammachiisee kun immoo gaddisiise hundumaafuu gurri keessan gaarii haa dhaga'u obseenis ni dabartee dhiabdiin qaba nagaadhaan ola abbaa obsee intala koo gaddumaa lambu'aa buusa yaa waaqayyo namoonni baay'een rakkoo isaanii fala barbaachuu dhiisanii siin abukaatoo isaanii siin taasifatu kan kos rakkoo cimaa madaan tokko yoo yerootti wal'aansa argachuu baate akkuma guyyaan isaa dheeratu bulee kulkulee madaa du'aaf nama ga'u ta'uu danda'a yoo fayyas godaannisa bara jireenyaa ta'eef kan koos akkasi obseen qormaata ishee argattus argachuu dhabaattus ani hojii humnaa koo hojjedhe ishee barsiisu dirqama kooti dirqama abbummaa kootis yaa waaqi dukkanni bari'ee ifuunsaan oola kan bari'es immoo fuula keetti dukkanaa'uunsaan oola anis jireenya koo keessatti dhiphachaa yeroo hunda kanan jiraadhu naan kee garuu furmaata maatii kootii sumatu beeka yaa waaqi ati waan hundaan beekta waan murteessitus sumatu beeka
harmeeku. Gaaffii tokko si gaafadhu dhala koo. Tole harmeeku. Na gaafadhu maal rakkoo qabare? Obse. Osoo qormaan nuti qoramte kun intala kun gammachuudhaan siif deebi'e. Haadha abbaa keerraa fagaattee barachuudhaaf murteessitee beektaa? Yoo murteessite ta'e dhuguma garaa jabaattee iddoo carraan keessi geesse deemtee barachuudhaaf murteessitee yaaddee beektaa obsee koo? Harme. Maaf akkas naan jettu? Ani barnoota kootiif jedhee malee jaalladhee akkasiin irraan fagaanne beektu. Du'anii gargar ba'urras jiraatanii yoo gargar fagaatan deebi'anii tol arguu bar. Anis kaayyoo koof jedhee malee barbaadee miti kana sin irraa fagaadhe. Barnoota koo baradhee ofii kootiifis maatii kootiifis akkasuma biyya kootiifis bu'aa buusuutiin qaba. Harmi ilaalime namoota biyya hambaa deemanii hojjetan ilaalime maatii isaanii dhiisanii firoottan isaanii dhiisanii akkasuma biyya isaanii dhiisanii biyya hambaa deemanii rakkinni irra ga'us dhiphina arganis hunduma isaa danda'anii hojjechuun isaanii boru jijjiiramnaa jijjiiramuun keenya oolu jireenya keenya fooyyeffannaa jedhaniiti. Kanaafuu harmi atis akkasitti naaf hubachuutii qabda. Obsee koo osoo dhala kiyya ta'uu baatte baay'ee garaa na nyaata. Waaqayyoon garaa koo laaletuma eebbisee sinaaf laatu galanni isaaf haa ta'u. Jabaadhu jireenya addunyaa laaltee amantaa keerraa hin fagaate. Ijoolleen baay'een obseetoo barumsaaf jedhanii hojiif jedhanii gaafa maatii isaaniitirraa gargar fagaatan jireenya addunyaa kanaaf ulfaaturraa kan ta'e kan amantaa isaanii geeddaran hedduutu jira. Ati garuu obse isaan akkasii sallaaloo osoo hin taane Waaqayyo guyyaa jimaataa qaraanii oonuuf oolu dhiiga isaaniif lolaasu isa ilaaluu qabda obseetoo. Jabaadhu. Dhugaa jettee harmeeku. Manni tollaan haalli siin tolaa jedhama mitiire. Haadhiif abbaan immoo dhala ofiitiif fakkeenya gaarii ta'u. Waa'ee amantaa barsiisuunis hafuuraan akka guddatan taasisa. Ani yoomiyyuu taanaan rakkinni na mudate jedhee dhiphinaaf jedhee mana isaa gadhiisatee hin galu. Kaayyoo koo hundumayyuu Waaqayyoon qabadheen galma ga'a. Obse. Abba. Guutaa. Akkamii yeroo dhuftu rakkoo jira. Uffata hojiitu hin jijjiiranne. Maalidhaarra maal taate? Maamni dhaskitaa nutti bika. Lakkiseena wanti ta'e homtuu hin jiru. Garuu dhimma wayitu gurra na bu'een hagam akka dhugaa ta'e adda baafachuu dadhabeen fiigichaa dhufe. Okaa dhageessaniitu ta'a. Abba maaltu maal ta'e? Rakkoo maaltu jira? Nama lubbuudhaan boqotitu jira moo maaltu maal ta'e abba? Maaliif nutti himtu maaf nu dhiphista? Lakki obsi. Wanti ta'e hin jiru. Namni boqotes hin jiru. Garuu waa'een qormaata keetii gaaffii natti ta'a ture. Har'a garuu carraa lama qabda. Tokko dhabuu, tokko argachuu. Qormaanni keessan gallakkifameera jedhanii ijoolleen karaa irratti haasaa jiru. Qormaata kee ilaallattee? Maal jechaa jirta abba? Dhuguma qormaanni keenya gadhiifame moo? Hiriyaan kee iftuun illee bakka hojiitti dhufte ilaalladheera naan jette. Lakki abba, ani waan tokko iyyuu hin dhageenye ture. Tole erga jette amma deemee ilaalladhee dhufuun qaba. Obse. Tasgabbaan. Waan Waaqayyoon sii qopheesse jira. Kan Waaqayyoon hin qopheessine garuu gonka bira hin geessu. Kan Waaqayyoo si wayya. Tasgabbaa'itu deemi ilaalladhu. Yoo sii dhufes yoo hafes nuti siif jirra. Si barsiisuudhaaf duubatti hin deemne. Tokko yaaddee deemi ilaalladhu kottu obse. Tole hirmi'a ta'u.
yaadde waan hunda isaa waaqayyotu beeka. Obsee biyya garuu har'a dhamaati ishee waggaa dheeraa dhamaa turte. Guyyaan kun guyyaa arguudhaaf kaatedha. Tarii garuu waan bara kanaan beekanu qorumsi kun yoo jalaa irratti beelaa yaaddoftii laata. Seena dhiisime kan obsee waaqayyootu beeka. Hanga har'aa kana humnaa fi qabeenya keenya ni miti kan barsiisne asii beeku. Isheen mana namaa galtee of barsiisaa jiraachaa ture. Haa ta'u malee namni hundi barumsa qofaa baratee jijjiirama fidaa miti. Kanaafuu kan obsee waaqumaaf dhiise. Obse, maaf akkas fiigda? Yeroo hunda kee fiigichuma yooma tasgabbiidhaan deemta laata garuu? Gaafa ati tasgabbiidhaan deemu kee erga waa hunjeedha garuu. Keeraas, ati garuu maaliif yeroo hunda karaa irratti eegdee fuulatti ta'uuf yaadda? Obse, dhugaas hin jedha. Ergan gaafa ijaasee argite eegalee waanuma keen ofiin asaasaa walitti bula. Dhugumas hin jedha. Ati wanni koo irratti godoo diigamne ijaarrateerta bara. Jaalala kee immoo maali akkasiif ibsu baay'ee natti ulfaachaa jira. Jaalala kee qofa osoo hin taane immoo rakkina maatii kee keessa jirus hunduma isaa nan arga. Atis mana namaa keessa deddeebitee yeroo jettu hunduma isaa nan beeka. Ani immoo rakkina kee hunduma isaa si waliin qooddadhee furuudhaaf yoomiyyuu duubatti hin jedhu. Maal taati yeroo kanaaf laattee yoo nafaan haasofte maal rakkoo qaba? Keeraas, rakkinaa fi dhiphina koo ilaalte na gargaaruu yaaduu keetiif guddaa galatoom. Ammatti garuu gargaarsa kee hin barbaadu. Waa'ee jaalala jechaa jirtu kana immoo kana duras sitti himeera. Maaliif waan namaaf dhageecha waan namni siin jedha? Amma kana dabarsiisii nan deema. Ofii kofiyyuu baay'ee na riifachaa jira. Obse, har'a maal dhimma jabaa sirraa qabu? Wanta siin jedhan dhuma sanaaf raawwatte taanaan dabartee deemuutti dandeessa karaan bal'aadha. Kan hin taane taanaan garuu yeroo kee of jalaa qisaasachuu qofaa dabar. Otoo wanta naan siin jedhan dhuma isaa tole naaf jetteetii akka naan si jaaladhutti na jaalattee jireenya kee guutuu gammaddee bashannanaa jiraatta. Kana malees immoo jireenyi kee ni jijjiirama ture bara. Jireenyi kee jijjiirame ta'eera. Jireenyi koo kan jijjiiramu si harkatti osoo hin ta'in harka waaqayyootitti. Yoomiyyuu taanaan immoo jireenyi namaa nama harkatti jijjiiramee hin beeku. Jireenya namaas seenaa namaas jijjiiruu kan danda'u waaqayyoon qofadha. Ati immoo akkasitti yaadda taanaan baay'ee dogoggorteetti. Ati garuu iyyummaa koof maalummaa koo ilaalte anatti hin gufuuta of yaadaa jirta fakkaata. Ani obseen iyyummaa biyya lafaa yoo ta'e malee gonka iyyummaa sammuu hin qabu. Akkasitti hin yaadin baay'ee dogoggorteetti. Waan hundumtu iyyummaa yeroo qabu. Guyyaa waaqayyoon jedhe waan hundumtuu ta'uu danda'a. Kanaafuu amma keeraati. As dhaabdee yeroo kana jalaan nyaatin. Ofii kofiyyuu qormaata lalachuufan fiigaa manaa bee ariitidha. Kanaafiyyuu firii qormaata kootii lalachuufan deemaa jira. Na dabarsi ammaas nan dhaabinana. Obse, firii qormaata keetiif jarjarta taanaan aniyyuu siif ilaaluu nan danda'a bara. Ijoollee baay'eedhaaf ana ilaalaa ture. Isaaf taanaan maa waan tokko waan si dhiphisu hin jiru. Siifan ilaalaan iyyuu. Dhugaa mukeeraati. Eeyyee. Maaloo akkas ta'a dafii yommuu manaaf ilaali kan. Obse, akka carraa ta'e bilbila koo ibsaan irratti kutee ibsaarra godhadhee manaa bee. Manni kootis dhiyoo kana siif ilaaluu nan danda'ama yoo eeyyama kee ta'e waliin deemne. Lakki keeraati. Akkasillee ta'uu hin danda'u. Mana ariitiidhaan nan fiigee baadhu. Maatiin kootis immoo akka dafee deebi'u nan jiran. Isaanis manatti na eegu waan ta'eef baay'ee gargaara. Namni keetis immoo fagoo ta'uu danda'an hin beeku. Kanaafiyyuu darban dura lallachuudha beetti deemee lallachuu naaf fayyada. Obse, wanni si tursiisu hin jiru. Maali eessatti ilaalatta qormaata kee? Manni kootis dhiyoo kana bara siifan ilaalaan iyyuu rakkoo hin qabu. Isas immoo fedha kee ta'edha malee dirqamaa wanti si taasisu hin jiru bara. Tole keeraati. Manni kee dhiyoo taanaan rakkoo qabu. Garuu immoo maatii kootti dafee deebi'uu waan qabuuf kan akkasii hin jedhu. Obse, isaaf rakkoo hin qabu. Qormaata kee ilaallannaan daftee deemte. Tole yaadu. Obse, jireenya kee keessatti akka ati tasuma dhiphattee jiraattu hin barbaadu.
jireenya kee guutuu gammadee akka jiraatu barbaada. Maal rakkoo qabu yoo naaf hubatte? Tole keeraas. Jireenyuma biyya lafaa kanatti dhiphisaa ta'eef malee namni jaallatee dhibbatu siin galu. Maallaqa osoo ta'e waan ati barbaadde na gaafachuu dandeessa. Ani hunduma isaa siif guutuu nan danda'a. Ati immoo wanta nan isin jedhe qofa irratti hin dhoofte naaf hubachuu bichaa dabarra. Gaafan karaa irratti akkasitti hin argu. Waan akka kana namaaf yaaddu, waan akka kana namaaf dhibbattu natti fakkaachaa ture. Amma garuu hundumaa isaa hubadheera. Waan okeeraati. Dafii firii qormaata kootii naaf ilaala. Hanga argutti baay'ee hin darjara. Obse, waa'ee qormaata taasaa hirtaa bira ammas. Mee irra deebii yaadadhu waa'ee dubbatti taasaa turte san. Alatti waan taasaa turte beektaa? An dursayyuu waa'ee qormaata keessee otoo hin taane akkamittiin akkan harka koosii galfadhuudha malee. Waa'ee qormaata keessiif ilaalu tasuma yaada isaa keessas hin jiru. Amma waa'ee qormaataa dhiistee wanta nan isin jedhe qofa irratti xiyyeeffachuuti qabda. Maal jechaa jirta keeraati? Waan ati jechaa jirtu sanaaf ifa miti. Mana kana kanan si waliin nuti firii qormaata kootii lolachuuf natti fakkaata. Kaayyoon biraa maalidha? Maal akkan si firaa wadhummaa barbaadda? Obse, mana koo jirta bara. Dhiirri tokko dubara tokkorraa maal akka barbaadu ni beekta. Dirqama kee ba'uu qabda malee waa'ee mirga keetii tokko mana kana keessatti haasa'uun tokko sirraan eegamu. Kanaaf waa'ee qormaataa dhiistee wanta nan isin jedhe qofa irratti xiyyeeffatte natti tola. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Dhala namaa amanuu akka kana ulfaata jedhee yaadee hin beeku. Anis waan ati jette hundumaa si amanee mana kana keessa faana dhufe. Ati garuu gubbaan kee nama fakkaatus arraba kee damma dibattee jechoota kee mi'eeffattee na amansiistee mana kana na fiddee dhufte. Garuu keessi keessummii guddaadhaan guutameera. Kanaafidha shamarran baay'eenis galma goo barbaadan osoo hin ga'iin kan kaayyoon isaanii cabee karaa irratti hafaniif sababa namoota akka keetii kanaanidha. Kana jechuun immoo garuu shamarran hundis wanta gaarii hojjetan jechuu koo miti. Akkasuma immoo dhiironni hundis ammeenya namarratti yaadan jechuu koo miti. Garuu maal gatii qabare? Inni akka keetii kun immoo jireenya namaas karaa irratti hambisee maqaa warra gaariittis balleessa. Dhageessaa keeraati. Waan mana kana jiruufis waa tokko irratti raawwachuu hin dandeessu. Waan ati yaada kallattii kana galma sii ga'uutii hin danda'u. Amma nagaan akka mana kana dhufe nagaan akka mana kana adeemu qofa na taasisi. Lolaa jirtan itti fakkaate bara. Hidhattees ga'e waan asoftu hin qabdu. Waan asoftoo qabaatte fudhadhu isin dhaggeeffadha. Na dhageessaa? Waan tokko akkaataa asoftu hin barbaadu mana kana keessatti. Wanta nan isin jedhe qofa irratti xiyyeeffachuuti qabda. Kan hin taane taanan garuu lubbuu kee irratti akka waan tokko murteessine. Keeraati lubbuu koo irratti waa tokko gochuu hin dandeessu. Bani balbala cufin nan ba'a. Na gadhiisi. Nan ba'an jira na gadhiisi.
Ani kana booda barattu iskuulii osoo hin taane barattu kaampaasitti. Kanaaf immoo gammachuu koo abdii fi harmeen na waliin qooddachuu qabu. Itti fufaa! Itti fufaa! Oo! Eessa deemte? Maal asan jira maali maaf na barbaadde moo? Fakki itti fufaa. Baay'ee waan gammadeef gammachuu koo na waliin akka qooddattuuf. Maali maal argatte moo qurfudhiitoo? Maatu si gammachiise? Itti fufaa. Intiraansitu nu lakkifame. Isa takkan garmalee gammadu taasisaa. Tiraasii maal? Finfinnee irraa kaffee agarru moo akkami haalli isaa? Kanuma galgala firoo akkamitti irraa rafan kanamu? Manati hojii tiraasitu eegalte moo akkamitti haalli kee? Lakkitti fufaa akkas jechuu koo miti. Maatu rifeetu nu lakkifame. Akkana godhii ka. Maali hin turikii? Maal arrabsaa baan deebiin arrabsaa ta'e maal haalli kee? Maali hin turikii? Hojii irratti godhitu akka tan agalutti mattaasa jedha. Maali hin turikii? Nama hin baranne amansiisuun baay'ee ulfaata. Nama hin baranne itti ana arrabsuu keetii ree? Namni hin baranne arrabsamuu qaba? Asitti taran yoo maal haasa'u keessa ta'e duuba odeessitu. Maal jechuu keeti? Akkas jechuu miti itti fufaa. Qormaanni kutaa 12 haala gaariidhaan naaf deebi'e. Isatti na gammachiisaa jira. Ati barattuu turte? Ilaalcha dubbiin illee na jalaan biqiltuun asirratti nyaatamee akkuma bishaan sana akkamitti gadi dhugame. Ati barattuudha? Ani yeroo ati mana kana keessaa baatee yeroo ati galtu yeroo ati seentu ani baroo jettuun si se'ee bara. Waan barattuu turteedha. Itti fufaa. Qofaa miti namoonni hundumtuu akkuma kee kana naan jedha. Garuu haalli jireenya yoo nama guutan akkamitti nama jedha. Amma yaan dara koo kanaaf akkasirraa bareedu har ni namaallee. Amma yaa bareedu makkee. Amma yaa dhaabbannaa kee. Amma yaan tala yaa rifeensa mataa kee. Amma yaa bareedu makkee. Waaqayyo nama biraa dhiyeessu batoo tolchaa ta'e irratti fakkaate. Inni bareedumaa miti samiidhaa galchitti roobe. Garuu bareeddee alaabaa irraa fakkaatte. Dhiyeetu ilaalanii kan qoore fakkaatte kana ta'e inni hirii keetii gaditti saree dhiirri fakkaatu. Maali jedhani? Dhugaan siin jedha. Dhibee biraa sitti fida yeroo gabaabaa keessatti mana yaalaa deemtee yaallamuutii qabda namni sinii jedha yoo ta'e. Dhugaan siin jedha saree dhiiga dhibee fakkaata laa. Ofirratti gadi dhaalibee illee jalatti nagartu. Naa jaal. Itti fufaa. Haasa jedhee tanan malee kun gonkumaa sin ilaallatu. Deemi amma. Maal ta'uu barbaadeeti? Maal qabatta? Ani tuubaadha maal ta'uu qabatta? Kolfuudhi isa gocha bidirbii ta'ani maal ilaallataan maal lafi ba'an waan barbaadde yoo taate. Ani tuubaa inni ba'an jedhe sinaa kanan malee maal lafa jeetti ani maal qabatta maal lafa jeetti ta'u? Nama ajaa'iba. Deemi karaa rukutaa jiru. Isa bani booda ana waliin haasofta. Maal oduu odeessi taree waan jiru siin jedheen. Eenyudha? Eenyu si jechaa jira? Gurra kee haa qabu gooftaan gurra kee haa tuqqaalu. Obbo siidhaayi naan seebar sumatu akkana maraatti kara cabsaayi si dhukkubaayi fayyuma qabdaati garuu waa'ee fayyaa kee irratti ogeessi fayyaa qorannoo adeemsee beekaa. Maraatti qophiidha jirta fakkaataati barana akkana ija kiyyaasti argu kanatti maraatu jirta fakkaataati. Lakkiti na dhukkubaan jiru maraadhees miti garuu yaaduma koota akka nama maraatiin na taasisaa jira. Maal hojjetu ammas na dhaabinoon na galcha. Oodee akka nama maraatee fakkaatu maraateetu batti dhumtu jireenya kanarraa jireenya kanarratti usaa tokkicha fudhattee raawwattee muka kortee too farraattee obballeessitee si wayyaa bara jireenya kanaa gadi hin jiraattu odoo ol baateedha sadarkaa akkasitti ol baateedha kana ol baatee suruma jireenya biyya lafaa kana jibbitaa yoo ta'u obballeessitee si wayyaa lafa kanarraa lubbuu kee. Maaliif akkas jetta? Lubbuun Waaqayyoo namarratti maaliif murteessita? Waaqayyoon waan ifa kan uume inni iyyuu hin beeka. Guyyaan fudhatus immoo inni iyyuu hin beeka. Ati immoo aangoo Waaqayyooti irratti aangoo hin qabdu. Kanaaf iyyuu hin dogoggorin. Har'a biyya lafaa kanarratti rakkinni nutti baay'ate dhibbi nutti baay'ate jennee harka keenyaan hojii Waaqayyoo keessa gaafa gal borummoo kana caalaa abidda bara baraatiin gubachaa jiran. Maal ammoo na galchas nan dhaabin baay'een zargara. Jetteeree hin jette. Amma bishaan keessa dhaabbattee sitti tolee jirta. Xiqqaanis guddaanis akka kaasa siin taphata. Sagan galchi gongalaa olla galchette immoo. Galuu yoo barbaade karra haadha qabeenyaa ibsitee galta. Anarratti hojii kootirratti waa fidaati ofii keetti immoo suuta ittee seenati. Maraatti yoo barbaade
gara jaalitiitti bayitu akkamitti akka maraata maraatu sana muuxannoo dhabii qophii inni godhu laal sana booda maraatti si dhugu wayyaa gattee sana booda atu maraataa duuba fiigda boru fiftaan amma sardabin suuta jedhisee hin sardabin intala sun kootu eessatti fiigda eessatti fiigdan jedhe dua sinti mantu jiramu maali dhanni haalli kee duuti sitti manoo jiraate asumatti boonya nutti hoo sitti man jiraate. Lakkituuf duuti natti himame tokko iyyuu hin jiru. Amma na dabarsitoota tasgabbaa'eetiin deema. Hamma booda miila kee ol kaastee si argee kana booda miila kee tan cabsaan moo uree kana suuta jedhiitii deemu tasgabbaa'eeti awwaaran kaasin ogaa deemu suuta. Beet suuta. Wah, bareeddu koo baay'een si jaaladha. Bakkuma durii sanitti kottu. Tole bareedaa koo nan dhufa. Yeroo nagaa keetii firii qormaata keetii akka lallatte abdiin qaba. Lalladhee dhiise maaltu si laallata? Waa'ee koo irra dhimma qabda. Keetuyyuu hin beektu. Hojiidhaaf dhufte deemi gara hojii keetii. Yeroo maaf akkasitti na hubatta? Ani dhamaatii kee waggoota hedduu si gaafachuu barbaadani malee hamaa tokko yaadan miti. Hundumaaf iyyuu baga gammadde. Maaloo yeroo kam koo sinaaf ilaalle? Maalas siif ilaala? Osoo si dhufe iyyuu akkuma namaatti filakkaa jirta. Hiyyeetti akka keetiin kun eessumaayyuu hin geessu. Ilaali manni maal fakkaatu? Deemi mana sirreessi. Deemsiin jedhe. Akkasuma natti. Guyyaadhaa guyyaatti rakkinniif gadadoon natti hammaatus iyyummaa koo danda'e iyyummaa koo amanee mana kana keessa galee wanta narra ga'u hundumayyuu danda'e hojjedhee jiraachaa jira. Kun immoo boru jijjiiramuun koo in oolu jedhee yoon jijjiiramuu baadhis immoo iyyummaa koo naaf kabate. Iyyeessa akka iyyummaa isaatti jiraachuu ta'e qabu yoomiyyuu taanaan hin dagatiin. Hin dogongoriin. Kabaja yoo barbaadde hojjedhuuti maallaqa keetiin of kabachiisi. Isarraa akka nafe garuu yeroo waan siif godhu tokko illee hin qabdu. Dhugaa jettee yeroo hanga biyya lafaa kanarra jirrutti yoo maallaqa qabaan yoo qabeenya qabaan maallaqni keenya nu kabachiisuu danda'a. Ani garuu osoo maallaqa iyyuu qabaadhe osoo naga fedhe qabeenya iyyuu qabaadhe nama miidhee gammadaa jiraachuurra iyyummaa kootiin immoo riqee guutuu jiraachuu naaf wayya. Ergan biyya lafaa irratti kabajee of kabachiisise kanan biraa maalan barbaada garuu ati eenyu qeequu barbaaddeeti. Yeroo si gaheera kana booda angaarraatti baay'een obse baay'een si danda'e kana booda garuu si ga'a. Ani immoo eenyumayyuu qeequu barbaadeen miti sis qeeqeen miti tarii ati jecha koo keessatti of madaaluutii dandeessa. Isaan hin beeku garuu yeroo maalan sitti balleesseen maal narraa dhabdeeti maaf akkasitti na jibbitu. Kanaan booda dheekkamsa kee hin danda'u. Nageera. Koon na reebika. Sitti furiyaa? Yeroo dhala keessa miti arbaan sitti qaadee dhugaa guyyaa tokko obboleettii akka keetii kana qaba jedhee yaada sin beeku. Ati dhala namaarra uumamtee kana malees nama bareetti taate maaf akka namaatti yaaduu dadhabda? Hiyyeessa lafa kanarra jiraatu maaf akka cubbootti ilaallata? Maaf iyyuu wanta ati gochaa jirtu kun waaqayyoon fuulduratti si gaafachiisa. Taa'uuf madaala. Abdii maal agarte? Maal hubatte? Amma isheen mataarra dhaabbattutti taa'ee ilaalu? Moo maal jechuu barbaaddeeti? Hundumaafuu isinitti haa ta'u. Anas carraa kootu akkas na taasise. Maatii koo biraa ba'ee dhufee namummaa kootiif hiyyummaa kootiin tuffata. Abdi dhiisatis anaaf jettee yeroodhaan wal hin dhabin. Namni kamiyyuu namni jaallatee hiyyummaa barbaadu hin jiru. Akka fedha waaqayyooti malee yoo siif danda'ame garuu firii qormaata kootii qofa naaf ilaali abdi. Hiyyummaan cubbuus miti. Rakkinni kees boru siif darbu.
Kanaaf waan tokko hin gaddin firii kan kee mul'atu siif ilaala. Kottu taa'e. Kottu. Eessatti fiigaa jirtu? Eessatti fiigaa jirtu kun? Nan argitu waan jetteeti? Maal inni kan fuutee bahaa jirtu kun? Gurra kee babal'istee akkasitti mootaa kee waaqa tol dhaabdee samii keessa baastee eessa dhaquudha? Maal inni kan fuutee baatu kun? Maal jedhama? Maal taate tasgabbaa'ee namaa fuudhee ba'an jiru? Maaliif akkana taate? Haa, ana akkana ta'in namoota uffata akkana ta'in. Garaa kee dhiibdee hoot maali kun? Itti fufu. Na ilaalta miti. Kina akka barbaadetti naannessii na ilaalu. Ani waa tokko fuudhee ba'an jiru. Garuu maal godharre? Maqummeeyyee isatutu waan gaariidhaan maqaan dhaabneef. Atis osoo sooressi iddoo kana dhufeeti mataa keetiin gadi jettee ol galchita turte. Garuu hiyyeessi waan hojjetu hundumtuu faallaa ta'ee nama fuulduratti mul'ata. Rakkoon qabu. Ammas yoo garaa si hanqate irra deebiitiin alaala. Yoon beela'e iyyuu yoon waan nyaadhu dhabe iyyuu ciisee duunaaf fayya malee waan namaa kaasee ittiin fayyadamu. Rakkoon qabu itti fufu. Isa maa dhuguma jette? Ati ciistee duutaan immoo dhaabbataatti duunaa wayya. Anan jedhu garuu dhugaan siin jedha. Ati immoo itti dhumtuma anaa gadi iyyeetti anaa gadi taate maalan godhani qurfuudhiitiin bubbuu jeeti. Maalan godha? Anaa gadi taate ka ittuma dhumtuu taate. Anumaa gadi taate ka isaa fanani. Dirqama anaafis hojii kiyya waan ta'eef iyyuu amma hundaaf iyyuu suuta jedhee si kottu gadi. Rakkoon qabu itti fufu. Inni akka nu yaadnu osoo hin ta'in akka fedha waaqayyooti. Inni kaa bakka ta'e beeku utuu kennu deessimu. Isa waaqatu isaa gadi si godhe malee waan itti fufaa mute. Beek? Abdi. Hicciitti natti mucayyoo iyyeetti tana waliin qabdu. Gonkumaa naaf galaan jiru. Garuu waa isheetiif baay'isee mataa si dhukkubsaa jira. Wanti hundi isaa immoo garuu guyyaa ifa ba'ee mul'atu ni jiraata. Yeroo maal jechaa jirtu? Wanta ati naan jechaa jirtu tokko ifa naaf ta'an jiru. Ani nama akka obsiis argee hin beeku. Obsii waliin hariiroo biraa qabaadhe miti. Ati maaf akkasitti yaadda? Mee bakka ishii kana buusi of madaadha. Yeroo wanti hundinuyyuu ifa siif ta'a. Ani obsee akkan si ilaaluuttan ishee si ilaala. Rakkoo isheetu akka ishee waliin hariiroo muna taasisee barra. Guyyaa tokko siif gala garuu. Hanga ammaatti iyyuu wanta nani dubbadhe naaf galeeti malee osoo naaf hin galle ta'e waan tokko hin dubbadhu iyyuu. Amma immoo surmaa jettee anaaf ishee madaalchisuu eegalte. Namni akka isheen kun anaan hin madaalamu. Hundumaafuu jabaadhu. Itti fufa. Oo. Qulqullina irra jirtaay. Egaa guyyaa tokko tokko qulqullina ofii eeggachuun gaariidha baree. Akka har'aa kana maana laaltaa akka durii kiyya laaltuun taloo maalla beektallee miti kalee nu feenati. Dhugaa kee jette nyaata nyaattamii? Nyaata illee nyaadheera garuu nyaanni har'aa kun sirrii miti bare. Baay'ee garaa kun dhukkubse dhugaan siin jedha. Maali harkuma keetiin hojjettee garuu dhugaa mucaa sun sirrii miti ishii nyaanni ishii. Garaa na dhukkubsee waanuma godhuun dhabeemu. Dhugaan siin jedha baay'ee garaa na dhukkubsaa jira. Callistee walitti qabdee waan naaf hidhinatti fakkaata dhugaa sirrii miti hundaafiyyuu otoo ati hojjetteera ta'e bareeda ture. Anallee miti kan hojjete mucayyummaatu hojjete yeroon deebi'etti immoo bareechee siif hojjedha. Anis beekaraa godhe akka ati hojjenne harki kee akka mi'aawu beeka eessa deemuudhaaf garuu akkanatti babbareeddee ajaa'iba sirraa bareedeemu. Dhugaa nan deebi'etti fufa hojii keetitti jabaadhu. Tole haa ta'u tokko ulee sirra buusee akkasii fudhatee hin galle kaachuma maddiitti galee achuma latta kaarraa san gannaa deebisu hoggaa baatu. Duddi jaarsaa kun hin dadhabu baay'ee ganaa waliin jedhu gad deebisi yeroo. Tole gatte. Akkasii gad deebisi cuuf.
guutaa obsee teenya gadadoof dhiphina nuti hin beekne hedduu argaata. Umurii ishii kanaan jireenya mataa ishii gaggeessaa nuunis nu gargaara turte. Ani obsee tiyyaaf lubbuu kiyya soon dabarsee laadhe gonga gara nan nyaatu. Atis kophaa kee waan baatee hojjetta miti kana booda sin gargaara. Hojii tuffachuu osoo hin taane hojiin argadhe hojjedhee dhala keenya barsiifachuu qabna. Jabaattee jabaadhee garaa keenya hidhannee cimnee dhala keenya galmaan gaachuu qabna guutaa. Yaa jette seera. Warra nagaa waanuma xiqqoo gaa jedha Oromoo. Namni nagaa fi galata Waaqayyoo jedhu yeroo hundumaa waanuma qabutti sagaa. Waaqayyos waan dhabe irratti isaaf dabalee hin kennaaf. Egaa anaafatillee beelas quufas gaddas gammachuus jaalalas jibbas hunduma isaa maleeffanneera. Garuu waa tokkos intala keenya obsee duratti dhiphattee ishee akkana jalaan dhiphisu. Yoomiyyuu taanaan nuti ishee duratti jaalalaa fi gammachuudhaan argamutidha. Kanas itti Tola guutaa jireenya mana keenyaa kanatti akka dhiphadhu na taasise malee dhalli koo akka dhiphattu hin barbaadu. Waan ati jette raawwachuuf nu dirqama godhe. Tole ni sirreessaa ni basaa. Obsee maal taate? Maal dhala koo? Maal biraa taate? Maal dhawansa? Maaliin obsee? Maal taate? Qormaata si jalaafe moo? Waan fedhe haa ta'u obsee koo. Hin dhiphatin. Zakkeerma. Akkasii miti tasgabbaa maaf akkasitti rifattu? Harme. Ani baay'een gammadu. Yaa Waaqayyo, galanni lilleensiif haa ta'u. Ati jabaadha, ati guddaadha. Kan rakkatate namoomiyyuu hin gargaarta. Galata kee. Guutaa koo, Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kunoo gammanne, Waaqayyo nu gammachiiseera. Gammachuun koo irraa daangaan qabu. Gammachuu koo irra darbee addunyaan koo hundumti isaanitti mul'achaa jiru. Osoo akka rakkina kiyyaati eenyutu irra geessi jedhee yaadee abu. Garuu Waaqayyoof galannaa ta'u guyyaa irraa kana immoo na argisiise. Sirumayyuu qabxiin koo akka mana barumsaatti sadarkaa tokkoffaa ta'e naaf deebi'e. Abbaaf ani baay'ee gammadu. Galatu. Baga naaf gammadu. Waaqayyoo naa galatu. Inni maal dadhabaati? Yaa waa galanni siif haa ta'u. Maal dadhabaati? Tasgabbaa ta'a. Obsee koo, abbaa kee bira taa'e. Taa'e. Kottu kunuuf ta'e. Obsee koo, dhiphinni hundi miidhamaaf nama saaxila. Gaddaaf galadoo dagattee barnoota keef iddoo laachuu qabda. Jireenya kee kamiiyyuu Waaqayyoof diriirsuu qabda. Dhugaa jettee harmeeka. Abba, ani isaa gammachuu koo kanaaf mana Waaqayyoo deemee galateeffadhee dhufuu hin qabu. Namni gaafa rakkates, gaafa gaddes, gaafa gammades Waaqayyoon galateeffatu, Waaqayyoon yaadatu. Daandiin isaa qajeelaa ta'a. Jireenya isaa boruutis bu'uura ta'aaf. Waan hojjennu hunduma keessattuu Waaqayyoon abdii taasifachuun jireenya keenya boruuf nu gargaara. Waaqayyoonis nu duuka ta'a. Kanaafuu ammaanis gammachuu godhu. Mana Waaqayyoo deemee Waaqayyoon galateeffadhee dhufaa. Tole obsee koo, anaafis naaf ta'e osoo si waliin deeme hedduun gammada. Garuu guutanis nyaata naaf qopheesse wajjin deema waan naan jedhe si biraa hafuun kooluu ati deemi kadhannaa kee keessatti ni yaadadhu. Milkaa'ee obsee ta'u beenu. Tole harme. Abba, anis deemeen dhufu.
hanga sitti immoo isinis nagaan naaf tura. Abdii hunda keenya kan ta'e Waaqayyoon dhugumatti gargaarsa isaa nuuf baay'isee nu waliin jira. Akkuma ni gammadee jiru. Atis hedduu gammaddeetta. Gammachuun koo daangaa kan darbu na taasiseera. Kana kan raawwate Waaqayyoodha. Waaqayyoof galannii fi lilliin isaaf haa ta'u kaammayyuu. Waaqayyoon uumama isaa uume waan dagatu sitti fakkaata. Obseen dhala keenya namoonni baay'een lafa hin taanetti ishee eegaa ture. Isheen garuu mana namaa galtee mana namaa hojjettee akka mana barumsaatti kun qabxii gaarii fiddee nuunis nu gammachiiste. Waaqayyo kun waan dadhabu galanni isaaf haa ta'u. Eeyyeen dhugaadha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Waaqayyo maal dadhaba? Abba. Tamara. Waaqayyo isa eebbisee. Nagaara. Nagaadha. Taa'e. Nagaa keeti. Nagaa kooti abbaa galata Waaqayyo. Baga nagaa taate tajaajila akkam jiru Tamara? Tajaajilli bareeda galata Waaqayyo abba. Yaa ta'u numa deddeebitaa binti mana amantaa? Eeyyee. Yaa ta'u jabaadhu. Namni mana Waaqayyoo keessa deddeebi'u gaariidha. Mana Waaqayyoo keessa boqonnaanis wanti gaariin hundumtuyyuu kan jiru. Kanaafuu hanga dhumaatitti jabaachuu qabda. Inni amma dhumaatitti dhaabbate mooyyuu Waaqayyo biraa gonfoo gaarii argata. Kanaaf jabaadhu. Tola abbaa dhugaa jettan. Anis amma mana amantaa dhufee tanan akkuma carraasitti sin argadhe. Asittan sin argadhallee jedhee yaannen ture. Eeyyee yeroo tokko tokko tajaajilaaf nan deema. Har'a immoo akka carraa ta'e tajaajila waan ani fageenya hin qabne as taa'ee kunoo macaafa qulqulluu dubbisaa jira. Maali garuu walitti maaram naguma na barbaadde? Eeyyeen abbaa naguma sin barbaadu. Keessi koo waan baay'ee na gammadeef gammachuu koo immoo mana Waaqayyoo dhufe Waaqayyoon galateeffadhe. Isinis immoo sitti sin argannaa gammachuu koo kana sanatti nama jedhetan kanan gara keessan dhufe. Dhugaadha. Ijoollee Waaqayyoo yeroo hundumaa gammadoodha. Yeroo dhabanis, yeroo argatanis, yeroo gaddaas, yeroo gammachuus, yeroo hundumaa Waaqa kana naaf godhe jedhanii Waaqa isaanii galateeffatu. Namoonni tokko tokko immoo yeroo fedhiin biyya lafaa isaaniif gootu gammachuun isaanii daangaa darbe Waaqa isaanii gaddisiisan. Kanaaf atis yeroo gidiraan biyya lafaa sitti baay'atu, yeroo hammeenyi garaagaraa sirratti raawwatu Waaqa keetirraa otoo gargar hin bahin Waaqa kee kadhachaa tsooma fi kadhannaadhaan jabaattee yoo nageesse amma immooyyuu Waaqayyoon yeroo kanaan kan sigee gammachuu kana ibsachuudhaaf gara mana Waaqayyoo dhufuun kee waan guddaadha. Dhugumatti amantaa ofiin jiraachuu jechuun isa akkanaa kana garuu walitti maaramu. Guyyaa har'aa kana Waaqayyo oolmaa maalii siif ooletii galata isaaf galchi dhuftee mee natti walitti maaramu. Eeyyeen abbaa akkuma kanaan dura isinitti hime yeroon qormaata kutaa 12 qoramuudhaaf deemu akkuma isinitti hime ammoo firiin qormaata sanii gammachuu guddaadhaan naaf deebi'e. Isuma kanatu gar malee na gammachiise Waaqayyoofis galata galchee gammachuu kanas immoo isinitti madda jedhetan sin bira dhufe. Shoo baga gammadde baga Waaqayyoo si milkeesse. Amiin abbaa. Kana dura natti himtee turte qormaatan qorama jettee natti himtee turte. Anis immoo torbee darbe keessa qormaanni kutaa 12 gallakkifame jedhanii namoonni hedduu yeroo haasan nan dhagaye. Walatta maara maal taate laate jedhee laphee kootti yaadaa ture. Dhugumatti baga Waaqayyoo si milkeesse baga Waaqayyoon carraa kanaan si ga'e
garuu walitti maaraan maaltu jira seeti. Qormaata kutaa 12 dabarte jechuun jireenya kee keessatti kaayyoo fi galma barbaadamu geesse jechuu miti. Imala baay'ee fuuldura kee akka jiru ni beekta. Daandii dheeraa fuuldura kee akka jiru ni beekta. Kanaaf walitti maarame. Ati kana booda naannoo itti dhalattirraa maatirraa dhalattirraa fagaattee jireenya haaraa galuun kee hin oolu. Akkasumatti walitti maarame. Eeyyee kana yoo siin jedhu immoo naannoo sanitti Waaqayyo hin argamu jechuu koo miti. Waaqayyo bakka sanii hin jiru jechuu koo miti. Waaqni as jiru achis ni jira. Akkas jedhe abbaan keenya Daawit. Yaa Waaqayyo fuula kee duraa ijjattan dhokachuu danda'a. Samiis yoo hin bahe achis ni jirta. Galaanas yoo seene achis ni jirta. Lafarras yoo hin deeme bakka hundattuu ni argamta. Fuula kee duraa dhokachuu hin danda'u jedhee dubbate. Kanaaf namni Waaqayyo abdatu immoo namni jireenya isaa keessatti Waaqayyoon abdii godhatu kufee hin kufu. Kanaaf jabaatee hanga dhumaatti cimee mana isaa keessa jiraata. Kanaaf atis bakka deemtutti tarii bakka deemtu sanitti mana amantaa iddoo itti dhaqxu jiraachuu dhiisuu danda'a. Fageenya mana amantaatirraa qabaachuu danda'a bakka itti barattu sun. Haalli siin mijatee kadhannaa taasisuu dhiisuu dandeessa. Garuu immoo akkuma ta'etti jabaatteeti yeroo qabdurraa qusattee kadhannaa kee taasifachuu qabda. Tsoomis akkasii danda'ametti hamma humna keetiin tsoomuu qabda. Yoo immoo haalli siin mijatee mana amantaa naannoo san jiraata ta'e mana amantaa deemtee kadhannaa kee taasifachuu qabda. Akkuma hamma ammaatti jabaattee Waaqa kee wajjin jiraatte hamma dhumaatitti cimtee dhaabbachuu qabdaati. Kanaaf jabaadhu. Waaqayyoon bakka deemtu hundumatti ergamoota isaa ergee inni si haa eegu, inni si haa tiksu. Homaa miti jabaadhu. Tole abbaa koo dhugaa jettan. Anis egaa akkuma isin hojjettan kana booda maatii koo irraa fagaachuun koo naaf. Garuu abba maatii koo imaana isinitti kennee deemuutiin barbaada. Tarii maatiin koo rakkinni isaanii itti cimee waan baay'ee rakkataniif Waaqayyoon irraanfatanii Waaqayyoon gaddisiisuutii danda'u. Garuu immoo akkuma fedhan iyyuu yoo rakkatan akka mana Waaqayyoo irraan fagaanne akka oolmaa Waaqayyoon daganne akka na jajjabeessitan isin jechuun barbaada abba. Yoomiyyuu taanaan gorsa keessanii akka isaan amantaa sanatti ciman akka cinaa dhaabbattanan isiniin jedha. Anas immoo bakka hin deemu hundumatti akka na waliin ta'uuf yeroo hundumayyuu Waaqayyoon akka naa kadhattan kadhannaa keessan keessattis akka na yaadattan isiniin jechuun barbaada abba. Dhugaa keeti walitti maarame. Akkas jedha faarsaa Daawit 35:5 irratti karaa kee Waaqayyootti kennadhu isa samanadhu inni siif raawwataa jedha. Kanaaf ati waa'ee maatii keetii yaaddee waa'ee asii yaaddee waa'ee naannoo keetii yaaddee barumsa kee dagachuun qabdu. Kaayyoo manaa baateef dagachuun qabdu. Maatiin kee isaan iyyuu jajjaboodha. Isaan iyyuu mana amantaatirraa hin fagaatan. Waa'ee Waaqa isaanii ni beeku. Kanaaf ati immoo waa'ee maatii keetii yaaddee barumsa kee hin gatin. Waaqayyoon bakkuma hundattuu nu eega. Inni Waaqayyoon abdii godhatu karaan isaa banaadha. Waaqayyoon nama isaa abdate karaa isaanii sirreessa. Kanaaf anis asuman jira. Yeroon boqonnaa qabutti maatii kee dhaqee nan jajjabeessa. Waanuma hundumaanuu isaan cinaa nan ta'a. Waaqayyo immoo kan hundumaa akka goonu inni nu faana ta'u inni hunduma keenya nu haa jajjabeessu. Atis immoo bakka deemtu hundatti Waaqayyoon si haa eegu. Waaqayyoon si haa eebbisu. Jabaadhu miti. Waa'ee maatii keetii yaadin nu naannoo kanuma jirra walumaan jirra wal jajjabeessina. Waaqayyo immoo guyyaa gammachuu kanaan guyyaa irraa kanaan kan nu ga'e guyyaa eebba keetiitis nu ga'e kana caalaa akka gammannu Waaqayyo nu haa taasisu. Jabaadhu walitti maarame.
Wow yeroo happy birthday my yeroo. Aganaaf dhalatti sheerii. Dhugaa guyyaan har'aa kun anaaf guyyaa addaati. Guyyaan ani jireenya koo keessatti hawwaa ture keessaa guyyaan kun isa jalqabaati. Kunis na milkaa'uu isaatti baay'ee na gammachiise bara. Dhugaa galatooma obboleessa koo. Anillee akkuma keeti baay'een itti gammade. Yeroo guyyaa addaa kanatti immoo waan addaa akka argitu barbaade. Kanaaf yeroo tokko jedhii dunuufadhu. Maalidhaan inni abdii? Maaliif akkas jettee dunuufadhu? Yeroo abdiin arguta jettee ija kee bantee akka ilaalte. Dunuufadhu malee. Dunuufachaa jirtu malee dunuufadhu. Banadde abdii. Dunuufadhu. Dunuufadhu. Surprise! Wow! Obboleessa koo. Naaf jiraadhu ammallee. Homaa miti yeroo. Abdii, nuti kana booda harmee keenya irraa miila fageeffachuun keenya ni oolu. Nutis gara magaalaa deemnee waliin bohaarree bashannanna obboleessa koo. Hin danda'amti abdii. Eeyyee dhugaadha. Nuti kana booda gara kaampaasii keenya deemuun keenya waan hin oolledha. Kanaaf iyyuu immoo guyyaa har'aa kana guyyaa addatti kabajamuu qabudha. Kabajamuunis immoo dirqamadha. Garuu yeroo harmee maaliif akka kana turte laata? Nufti waa'ee harmeetiif hin dhibbatiin jiru. Tole. Ijoollee ko yeroo akkasitti teessanii taphattan akkam namatti toltu. Yeroo nan hin jirre akkasitti taphattu moo yeroo hundumaa eegaru? Lakki harmee. Ati iyyuu baay'ee turte jennee yaaddaa turre. Garuu immoo akka yaadne miti daftee nu dhufte. Baay'ee si yaadne dhugaa. Anis tapha keessan olitti nagaatee ture bara. Tapharra jirtu jedheen caaluma jedhee. Ijoollee ko guyyaan har'aa guyyaa addaati. Kana malees guyyaa dhaloota yeroo itti kabajnudha. Inni biraa immoo guyyaan kun lamaan guyyaa seena qabeessa. Guyyaa dagatamuu hin qabnedha. Deessu koo harmee dhiisi. Kana booda dhiphachuun nurra hin jiraatu. Kanaaf immoo dhiisi hin dhiphatin. Harmee akkuma ati iyyuu jalqaba jette guyyaan har'aa guyyaa itti yeroon gara biyya lafaa kana dhuftedha. Kana malees immoo guyyaa itti abbaan keenya fooniin addunyaa kanarraa darbedha. Kanaaf waan tokko dhiphachuun sin barbaachisu. Abbaan keenya lammaffaa deebi'ee gara keenya dhufa miti. Nuti iyyuu gara isaa deema malee. Kanaaf gammachuu guyyaa har'aa kanarratti gadda biraa dabaluun nu hin barbaachisu. Nuti siif jirra waan ta'eef uumaa waan tokko nu jalaan dhiphatin argu. Dhugaa jettan ijoollee ko. Ani gadda isaa keessa hin jiru bara. Yaaduma isinitti himuu barbaadeni malee. Dhugaadha. Anis hin dhiphadhu. Isinis kana booda gara yuunivarsiitii deemtanii jireenya mataa keessanii gaggeessutu eegaltu. Booda immoo gara magaalaa deemnee gammachuu keenya waliin bohaaratii waliin dabarsina. Ayyaanni kabaja yeroos ga'uudhaaf namoonnis ni dhufu. Biyyoonni keenya dhufu miti yeroo. Kanaafuu amma deebi'ee dhufte taphadhaa. Tole yaadame. Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bagadalate yero. Bagadalate yero. Bagadalate yero. Ittifuf. Ittifufa. Ittifuf. Aha. Asna arafta sirra arafu. Ittifuf. Ittifuf. Kami kan na orfu. Sarfu goftan ragadi. Kan sabuni ne gale jiru mana? Hayyan qabdu mo? Abaay'ee too dhiifama naa godhita. Giintii toon isii seeni. Mucayyoo raatu. Silaa fayyaan qabdu sammuu ishii akka dhagaa baatirii san keessaa dhuma. Dhiifama naa godhi irraan deemu kana booddee. Taasuma irriibni asitti na fudhatee shiriin itti godhe malee kana booddee irra dhiifama giiftuma. Qaba afaan keessa. Maaf gee hojii keetii bahuu dadhabda. Itti fufa. Har'aa eegaleetini. Haasa akkana afaan keessa akka bahu dhaga'uutti hin barbaadu. Hodhu ammaaf. Daabboo nyaadhu. Kumaari waan anni sun qabooma. Daabboo na nyaadha. Kana malees hojjettuun mana kanaa kun yeroo dhuftu na dubbistu malee akka gara keessatti hin seenu. Rakkoon qabu. Dinqii taanan asittan biyyee gurraacha irra dachaasee akkana shii godhee asiinis akkana shii godhee lafa jala shii awwaalaan. Itti fufaa nama salphaa si'eeti abaa'ee na nyaadha. Tole. Daabboo ko walaa nyaannu kaa maal qabna ree wal malee. Yaa Waaqayyo, maal naa wayya garuu hojjedhee hojii kootiin boqonnaa argachuu hin dandeenye. Jeequmsa malee wal hubannaan hin jiru. Har'a immoo natti dubbachuun isaanii iyyuu nu. Yaa Waaqayyo, tumti na gargaara. Nagaa jiraachuu qoositti mul'achaa hin jiru. Ijaan nagartu jechuutti lafa qabdeetiin. Deem bakkana. Deem. Akka nam tokkitti ol seeni naan jedhameera kana booddee. Deemi magaadhu bakka kana. Miilli kee bakka kana akka hin dhaabbanne. Itti fufaa maal jechaa jirta? Maaliif an deemu? Hojiidhaaf an dhufee bara. Gara hojiitti hin seenu ol nagalchi maaliif as na dhaabde? Hojjettuu mana kana akka hin ta'e wallaalte moo rakkoo maaltu jira? Rakkoo fuudhee madaanaramii fi garbeenii fi garba Kiristoos mataa keetii irratti haamaru. Rakkoo maaltu narra jiran talo? Rakkoo maalan qaban? Siidha kan yeroo malee dhufee rakkoo natti uumaa jiru. Hoo barbaade asirraa sirba biyya keetii sirbaa bu'u. Hoo barbaade immoo asirraan ol badi. Hoo barbaade immoo rufti bal'aadha firoo bakka naraatti. Kana booddee ol seenii jedhameera. Ol seenii. Biyyeena kiyyatti biyyeena ku barbaadde hin talo. Deemme. Sitti garaa deemaaf kanaar. Maaloo itti fufa? Rakkootu na tursiise malee jaalladheen miti. Yeroo hojii kootis akkan barfadhee dhufe nan beeka. Garuu ammoo ol nagalchi nan gala. As rafuuf miti kanan dhufeen. Hojii koo hojjechuufi malee. Rafuu dhumne inni itti fufaadha dhaabbachuu dhufteere. Kootu kun horatti hirkadhu rafi ka. Kootu hoo barbaadde immoo deemi. Asitti itti fufaa sababa keessa nagalchita sitti wayi. Sitti deem bakkana deemi. Kootas taa'i. Kootu hoo barbaadde. Kana booddee akka olin tarkaaffanne miilli kee bakkanatti. Sitti beera. Ol nagalchi nan galee hojii koo hojjedhee gala. Hojii kee hojjettee galta. Itti fufaa gowwaa godhatte. Maal oduu ishee odeessiti. Kunoo as taa'e boqodhu. As taa'e boqodhuu barbaade kunoo bakkana. Kana booddee dhumeera. Waliin galchin jedhamee waliin galchiniidha. Hojii kiyyaanaafis. Maal oduu kee soddoma haasofsiisaa taasin. Itti fufaa maal taate? Kiyya kun dhagaamaa hin jiru. Oromiin banaasaa jira bara. Kunoo as taa'idhaam. Yoo barbaade rafiidha urti bal'aadha.
Anaan jedhu ani. Ati gaafuma lafa kanarraa fooniif lubbuun kee gargar bahee waan saanduqa san keessa ciisu natti fakkaatu bara. Barte kaa jireenya biyya lafa kanaa achi keessa kaatee too jireenya geggeessa jechuun kee nafu maal fakkaatti tun? Maal inni itti fufa? Maal gochaa jirtu? Maaf akka isheen hojii ishee seentee hojjenne dhorkita. Namni sirratti hin beekne malee rakkoo mataa keetii qabdi. Nadaa deeman. Kana booda garuu waan akka isii sirratti arguun barbaadu. Kabajaan akka hojii hojjettuun barbaadaan. Akkam godhi jettare akka haadhi manaa jettu tan hojjedha malee akka ati naa jettu tan hojjedhu. Kamali jenna kamaluudha. Duguma jennaanis akkana godhuudhaan hojii kiyyaanaafis akkam barbaade tan hojjedhu. Anatu naan jette fudhadhu ana ishiin naan jette fudhadhaan. Maal isin walii galee gaafatu waa? Gahuma hojii kootitti isa kana jechuu barbaaddeeti. Akkasuma hoo barbaade fudhadhuu deemu. Obsi. Hojjedhi. Kottu obsi. Kottu. Obsi. Warri milkaa'ina keetii jireenya ammaa kanarraa eegalataa. Kanaaf rakkoo mana keenyaa obsaan dandamadhu. Ani immoo waan mana kanatti si mudatu hundumaaf callisee siin ilaalu. Ani isa humna koo si duukaan jira. Kanaaf jajjabaadhu ati. Abdii, ani garuu maalumaan balleesse. Maaliif namni bakkuma hundumatti na jibba? Xinnaanis guddaanis bakka hin deemu hundatti maafan tuffata maali namaa? Maaliif Abdii? Garuu Abdii, ani gaarummaa kan keessa akka kana jedhee ibsuun natti ulfaata. Jechaan ittiin gaarummaa kee ibsuun qabu. Namoonni akka kee gaarii namaaf yaadan biyya lafaa kanarratti dachaadhaan haa baay'atan. Abdii, ani soona obboleessa fooliin qabaatiin jaalala obbolummaa na barsiisteef guddaa galatu. Baay'een si jaalladha dhugaa. Si jaaladha. Abaay! Abaay! Maada! Abaay! Abaay yoo! Maala mucaa gaggabsite? Kootu? Mucaa jala buutee waan ishiin gootu dhugaa rabbiit. Waan ishiin gootu jala buutee laali sartee qabdee akka hundee dinnichaa. Kunoolaan. Anillee baay'een si jaalladha obsi. Abdi, maal gochaa jirta? Sin jaalladha maal jedhutu gurra kiyya lixxe ilmoo? Intalatti hinnana ati garuu moortuun tuni anaaf mucaa koo gargar baasu sakaalli natti sakaalartu kun yoomiyyuu taanaan siif hin milkaa'u. Har'a immoo sirumaa jettee waa'ee jaalala mucaa kootii haasoo eegalte. Bayi oddoo kooti. Mucaa koo doofu gorsiisa jettee bayi. Lama feetis akkasitti yaada ishii dhufu. Anarratti dhaadhachaa turan. Haadha koo maaloo maaf akkas na gootu garuu mul'ata keessa koo jiru maaf irratti duukaneessitu. Har'a nama fuulduratti akka sareetti ilaalamee jibbamus Waaqayyo fuulduratti garuu namni kamiyyuu ija tokkoon ilaala. Maal haadha koo dhiifama naaf godha. Sakaalleen ani isiniif abdii gargar baasuuf sakaalli tokkoyyuu hin jiru. Kana caala maal gochuu barbaadu? Maaltu si hafe? Abaay! Abaa! Waan taatee immoo Maalatti heechi geerru buufasan? bakka feetoo dhaqxanii ilaallata harana deemachasi. Tole giiftii to. Ittiin deebu. Obsi hojjedhi. Hojjedhi obsi. Harme. Harme. Wanti gochaa jirtu hundi boruun nurra ga'uu danda'a. Maaf akkasittiin dhala namaa rukuttee ijaan madisitee bilee ishee cabsite. Maaf boruu keetiif galaa cubbuu kuufata. Barbaachisa taanan kana booda jaalalli haadhummaa keenya ga'eera. Waaqayyoo fi ergamoota qulqulloota waaqayyooti gaditti sin jaaladha. Sin kabajas. Garuu wanta ati gochaa jirtu kun baay'ee keessa koo madeessa. Dhageessa. Wanta raawwachaa jirtanii fi dubbachaa jirtan dura gaasin irratti ba'aa jira bara.
nama akka teetii tanaan mucaan koo kufee taanaan atis guyyaa sanaa eegaltee jireenya mataa keetii eegaluuf yaalii tokko taasista taanaan anis tarkaanfii mataa kootiin fudhadhe ammaa deeman gara keessa seeni gara hojii keetii. Harme al tokko qofa na caqasi waanuma isin jedhus na dhaggeeffadhu hani fi obseen eessatti akka wal beeknu maalis akka waliif ta'a turre seenaa isa jalqabaa kaastee beektu wanti sun hundumtummaa amma jijjiirame miti ati maaliif na hubattu? Wantan gurra kootiin dhaga'e caalaa wantan ijaan arge caalaa wantin suubadhu tokkoyyuu hin jiru. Icciitiin keessan hundi isaa ifa ba'aa jira bara. Abdi iddoon ati jaalalaaf jettee kufaa jirtu kun iddoo siif malu miti. Sadarkaan keessisaaf hin geenye. Maaf nan dhageessu mucaa Abdi. Harme ammas akkasii miti. Hanii fi obseen jaalala obbolummaa malee jaalala biraa homaa tokko waliin qabaanne miti. Maal hin godhu? Wantuma godhu dhabeem akkamitti si hubachiisu? Jaalalli karaa tokko qofa jiraayi. Si gaheera. Ati qoqqoodinsa jaalalaayyuu karaa baay'ee beekta. Ammayyuu wanti hundi isaa ifa ba'aati jira. Jaalala maalis haa ta'u kan maali? Ati garuu obseerra qofa akka fagaattuun barbaada. Kanaafuu itti yaadi. Sitti himeera Abdi. Dhiphinni kallattii jireenya namaa burjaajessitti. Yaa Waaqayyo maal jedhee akka naadha koo hubachiisu dhabeera. Rakkoo kamiyyuu immoo obsii waliin akkan qooddadhu ani waadaa siif seeneera. Haga humna koo ishee duukan jira. Ati keessa namaa hundumayyuu argita. Gurbaayyuu. Maal ilma koo mucaa'oontu sammuu si tuxxee silaa? Lakkii si maraachitee mucaa'oontu lakki si maraachiteerti lakki. Lakki booddee uffata si baafachiisti lakki. Uffata kee ofirraa gattee uruba keessa fiigda lakki. Lakki mucaa'oo tanarraa deebisi lakki waan haala keessa jette fudhadhu gurbaayyoo. Duuba nama keessa miti Achuma dhaabbadhu nan dhagaa gurri kootu. hojii irratti hojjechaa jirtuu fi umuriin kee gonkumaan magaalaan jiru bar. Kanuma garuu waan akkasii lammaffaa asirratti arguun barbaadu. Kana gara koo barbaadan. Waaqa seeraa gurbaayyoo narraa siqe. Waaqa seeraa dargaggeessi jiraatu mara naanna'uu dhaggaa ka'u saarsati. Waaqa seeraa narraa deemi. Narraa deemi waaqa seeraa. Kan hin sirreessitu taanan immoo rakkoo maal akkasii dhaga'u kan himatu beeku. Gurbaayyoo waaqa seeraa. Gurra kana duchitee ija keeti waaqa seeraa gurbaayyoo. Waaqa seeraa. Maalat seeraan beektu seerri galaana hundaaba waaqa seeraa hojii nan bara. Maalat waaqa seeraa gurbaayyoo narraa deemi natti ciniinnati. Waaqa seeraa gurbaayyoo waaqa seeraa deemi. Deemi nan iyya har. Nan iyya har amala kanatti. Deemi. Narra naannoo gana mana gahuuri akkam jaantatti quba qabee sirra dhaabbadhu maleedha. Itti agarsiisa kootu mana kanaan abaasan jedhee tani malee sirraan gadi deemayyu. Itti bufaa nama salphaaseeti. Sitti agarsiisayyu. Kootu mana kanaan abaasan jedhee tanani malee waan itti godhu beekayyu. Kanuma dhufe kanaan naannee tani bitti kennaayyu. Ol seente afammaa. Maal afaan banameen irratti mana gahuuri gosa kanattis qabee. Intalattiin nan ati garuu haallamtuu gadadamtuun kun qaxxiin keessiif dhufee eenyuma ol fidduus eessayyuu ga'uuti hin dandeessu. Dhageessa har'aa eegaltee mucaa koo wajjin dhaabbachuu miti. Ija baddeen garagartee isa ilaaltee ijaan isa ilaaltee ija keessa balleessitiin harkatti siif laadha. Sirumaayyuu hin haasofte afaan qabdi. Maallaqa kiyya wal lafa godhe naaf hin argamu. Wanta hin dhallisuuf waan sitti fakkaadhaan. Si gaheera kan dhageessoo ta'e dhaga'e. Yookaan itti ofuma keetii fi boolla du'aa fi qotaa jirta. Yaa Waaqayyo, bara koo hundumaa carraatiin haalaatti nan jiraadha. Ani abdii akkanaan jedhamaa jiru osoo hin taane akka obboleessa kootti akka qaroo koottan isa ilaala. Biyyi lafaa kun dhiphinaa fi rakkina akka qabdu beekee obsee danda'e akkan jiraadhutti na gargaara. Ani guyyaa tokko maallaqa isaaniis kaasee hin beeku. Yoomiyyuu taanan immoo maallaqa namaa kaasee ittiin fayyadamu. Hundumaaf iyyuu ati beekadha. Narraan fagaate. Barri jijjiiramee boruu darba jedhee.
Abdi. Namoota baay'ee dhiphinaaf kan sa'atan maallaqa dhaboo osoo hin taane hamma qabanitti haalaan fayyadamuu dadhabuudha. Ati immoo gammachuu yeroo muraasa booda argachuuf deemaa jirtuuf jalaan balleessin. Obsiitii jiraadhu malee maaf haga kana hunda dhiphatta? Abdi. Obboleessa koo. Ani tasgabbaa'ee hojii koo hojjedhee galuun barbaada. Kanaan booda atis dhiphina koo rakkina koo akkana waliin qooddattu hin barbaadu. Inni hanga har'aatti na gargaarte. Hundumti isayyuu na ga'a. Anaaf jettee haadha keetiin ol dhabuun, anaaf jettee maatii keetiin walitti bu'uun hundumti isayyuu hin ga'a. Kanaafuu abdi rakkina koo namtiyyuu nan danda'adha. Ati kana booda na waliin dhiphachuus sirra hin jiraatu. Amma iddoo hojii kootiitti deema abdii nan hojjedha. Obsi. Maaf akkas jettu? Osooti waan gaarii raawwatu ta'e haga kana hunda si faana dhiphachuun na hin barbaachisu ture. Garuu gaarummaa keef jecha yoon si faana dhiphate ati immoo maaliif dhiphatta? Yoon bakka rakkootis cinaa hin dhaabbanne hiriyaa jedhamuun maaliif barbaachisa ree? Abdi, ati anaaf gaarummaa akka yaaddu nan beeka. Garuu abdi, ani bor mana kana gadhiisee ba'uu hin danda'a. Ati garuu haadha kee dhiisteessayyuu deemuutii hin dandeessu. Kanaafiyyuu sababa kan kootiin haadha keetiin walitti bu'uun sirra hin jiraatu. Lammaffaa waa'ee koof jettee akka dhiphattu hin barbaadu. Amma deemi abdi. Deemi abdi iddoo hojii kootiitti. Anis hojii koon hojjedha. Harmee hojii kee hundumaaf Waaqayyo siif haa dhiisu. Boruu darba jedhee rakkoo maatii koorraa dabarsuuf hojjedhee mana namaatti ta'uu san hojjettu kunoo karaatti hafee abjuu ta'ee doomtu win karaatti hafuu